Wantoota daawwattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jennee jirra. Kun sagantaa Caacuu Teek Miidiyaa keenya kan irraa barattanii fi hirraa hubattan jennee isiniif qabannee dhiyaannedha. Guyyaa irraa kana seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e seenessa bareedaa waan guddaa irraa barattu jennee abdannu isiniif qopheessinee jirra. Haga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Isaa sanbata xiqqaa yookaan Saftii waaree booda ture. Guyyaa boqonnaa koo waan ta'eef magaalaa Haramayaa keessatti kan argamu gara iddoo qaama itti dhiqatanii tokko kanan deeme. Guyyaanis guyyaa boqonnaa waan ta'eef namoonni hedduun qaama isaanii dhiqachuudhaaf dabaree isaanii eeggachaa jiru. Anis warri na dursanii dhufan waan jiraniif dabaree kiyya eeggachuun eegale. Osooman kanaan jiru iddoon dabareetti eeggataa jiran taa'ee asiif achi ilaalu namoonni lama ta'aniiti as deemanatti dhufanii. Namoota lameen kana keessaa inni tokko dargaggeessa yoo ta'u gara iddoo qaama dhiqannaa kanaa kan dhufan deeggarsa nama isa waliin deemuutiin malee of danda'ee dhaabbachuu fi deemuu hin danda'u ture. Anis itti dhiyaadheen ilaale. Dargaggeessi ol deemaan bifaan bareedaa kun qaamni isaanii hollata. Anis yaada kootiin namni kun dhibame yookaan ammoo dhukkubsachuu mala jedheen yaaduu eegale. Utuma kanaan jirru dabareen koo geenyaan gara kutaa qaama dhiqannaa seeneen qaama kiyyaa dhiqachuu eegale. Ammallee yaadni koo dargaggeessa ol deemaa nama isa deeggaraa jiru bira taa'u kun sammuu koo na qabateetu jira. Anis akkuman qaama koo dhiqadhee xumureen rakkoon nama kana mudatee maal akka ta'e gaafachuun murteesse. Yeroon qaama koo dhiqadhee xumuree kutaa qaama dhiqannaa keessaa ba'u dargaggeessi qaamni isaa laamsha'ee fi namni isa deeggaraa jiru kun kutaa qaama dhiqannaa seenaniiti jiru. Anis dargaggeessi miidhamaa kun of danda'ee qaama dhiqachuu akka hin dandeenye hubadheetiin jira. Akkuma yaade ta'es obboleessi nama miidhame kana deeggaru qaama dargaggeessa kanaa akka inni irraa dhiqaa jiruun hubadhe. Ergan kutaa qaama dhiqannaa koo keessaa ba'es garaan koo dhimma kana utuu addaan hin baafatiin hin deemu jedheen murteesse. Gara laafinni nama qaama dargaggeessa kanaa dhiqaa yookaan immoo qulqulleessaa jiru ammoo garaa na nyaate. Utuman taa'ee eegaa jiru dargaggeessi qaama miidhamaa ta'ee fi namni isa deeggaraa jiru kun kutaa qaama dhiqannaa isaanii keessaa gadi ba'ani. Anis namni kun maal ta'e akka dhibame itti dhiyaadhee gaafachuu nan murteesse. Nagaan isaan gaafadhe. Isaanis nagaa na gaafatanii. Haasawuun isaanii natti tole. Dargaggeessi qaamaan miidhame kun maal ta'e jedheen isa dargaggeessa kana deeggaraa jiruu fi qaama isaa irraa dhiqee nan gaafadhe. Innis mucaan kun obboleessa koo quxisuudha jechuudhaan seenaa garaa nama nyaatu naaf qooduu eegale. Dargaggeessi giddu galeessaan umriin isaa waggaa 20 ta'e kun godina Jimmaatti akka dhalatee guddates natti hime. Jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf biyya hambaa deemee ofiis of jijjiiree maatii isaa deeggaruun murteeffatee manaa ba'ee deemuu akka filatee natti hime. Maatiin isaanis qabeenya qaban irraa fi horii manaa qaban gurguranii birrii Itoophiyaa akkuma 50tti dhiyaatu ilma isaanii kanaaf kennuun akka gara biyya Saawud Arabiyaa deemuu walii galanii. Mucaan isaanii kunis karaa seeraan osoo hin taane karaa seeraan alaatiin imala isaa Jimma irraa ka'uudhaan karaa dheeraa imaluu eegale. Jimma irraa ka'uudhaanis magaalaawwan gurguddoo biyyattii kanneen akka magaalaa Finfinnee darbuudhaan akkasumas magaalota baha biyyattiitti argaman kanneen akka Ciroo, Hararii fi Jigjigaa keessa qaxxaamuruudhaan Somaalilaand akka ga'e natti hime. Abjuun dargaggeessa kanaas imala guyyoota muraasaa booda waan jalaa dukkanoofte taate. Magaalaa Jigjigaa qaxxaamuruudhaan imala dheeraatiin booda akkuma Somaalilaand seeneen hiriyoota waliin imalaa ture dabalatee inni fi jaalleewwan isaa to'annaa namoota hidhannaa meeshaa waraanaa qabatanii turaniin akka qabaman natti hime. Sanaan boodas gara iddoo rakkisaa ta'ee tokkotti akka geeffamanii fi reebicha hamaan isaan irra akka ga'u jalqabe hima. Maallaqa of harkaa qaban saantima tokkollee osoo hin hambisiin akka warreen meeshaa waraanaa hidhatan kanatti kennan ajajamanii. Dargaggeessi ani ijaan argee fi sharikoonni isaa hundi maallaqa harkaa qaban hundaa akka kennanii fi reebicha hamaan akka isaan irra ga'e seenaa isaanaaf qoode. Abjuun isaa biyya hambaa dhaqee duroomus karaatti jalaa quucare. Dargaggeessi kaleessa fiigee lafa garaa isaa ga'uu danda'u reebicha hamaan sababa godaansa seeraan alaatiin waan irra ga'eef
Somaalilaand irraa gara qe'eetti dhalateetti deebi'uun hawwii isaa guddaa akka taate hime. Reebichi hamaan waan irra ga'eef harkaa fi miilli isaa lamaan laamsheeti jira. Gatii geejjibaa kaffalee bakka jiru irraatii magaalota gurguddoo garaa garaa qaxxaamuruudhaan gara magaalaa Jigjigaatti deebi'uuf maallaqa hin qabu. Yaa Rabbi na uumtee adaraa lubbuu koo du'a oolchi jedheen kadhachuu eegale jedhe. Egaa guyyaa Rabbi jedhe malee lubbuun namaa hin baatu akkuma jedhan sana namni gara jabeessi akkuma jiru warreen onneen namummaa namaaf naanis immoo dargaggeessa kaleessaa fayyaa har'a immoo reebichi irra ga'ee gammoojjii keessa ciisaa jiru kan argu. Isaanis dargaggoota karaa seeraan alaa biyya hambaa deemaa jiran ta'uu isaanii erga hubataniitiin konkolaataa barbaadanii magaalota garaa garaa keessa qaxxaamursuudhaan gara magaalaa Jigjigaatti akka of duuba deebi'an taasisanii. Egaa namni kun deeggarsa namoota gara laafeeyyii ta'aniitiin gara magaalaa Jigjigaatti of duuba akka deebi'e hima. Erga magaalaa Jigjigaa ga'anis dargaggeessi ola deeman sababa reebichaan qaamni isaa laamshee kun konkolaataa gara magaalaa Harar isa fidu kadhachuudhaan magaalaa Hararitti imale. Achi akka ga'eenis obboleessa isaa hangafa magaalaa Haramayaa jiraatutti maaloo na dhaqqabii na dhukkubaa jira amma Hararin jira jechuun akka bilbilatee naaf qoode. Obboleessi isaa hangafti magaalaa Haramayaa jiru kunis rifaatuu guddaadhaan ka'ee konkolaataa gara magaalaa Harar deemtu seenuudhaan magaalaa Harar deeme. Yeroo inni buufata konkolaataa magaalaa Harar keessa seenu obboleessi isaa inni duraan beeku qaamaan huqqatee sababa reebichi hamaan irra ga'eef hollachaa jiru arga. Baay'ee rifatee akka boo'es seenaa guyyaa sana ture naaf qoode. Konkolaataa gara magaalaa Haramayaa deemtu koruudhaan gara magaalaa Haramayaa akka dhufanis natti hime. Egaa qaamni obboleessa kanaa baay'ee miidhamee waan jiruuf huccuun inni uffatee jirus garmalee waan xuraa'eef qaama isaa dhiquu fi huccuu itti jijjiiruuf akka iddoo qaama dhiqannaa kana dhufee seenaa garaa nama sheenessuu natti himanii. Anis yeroon dargaggeessa kana ijaan ilaaluu fi seenaa jiru wayitan dhaga'u baay'een gadde. Egaa hireen dargaggeessa kanaa kanaan booda maal ta'uu mala jedheen yaade. Obboleessi hangafti dargaggeessa quxisuu isaa ta'e deeggaraa jiru kunis egaa namni kaleessa fayyaa ture kun har'a qaamaan laamshee yeroo gara qe'eetti deebi'u nama gaddisiisaa garaa nama nyaatas jedhe. Karaa seeraan alaatiin biyya hambaa deemuun gatii nama kaffalchiisa. Ammaanis hangan danda'e obboleessa koo kana xiqqoo deeggaree yeroo inni qaamaan wayyaa'ee gara Jimmaatti deemee maatii bira akka jiraatu murteessinee jira jechuun yaada isaanaaf qoode. Akka dhaamsaatti immoo dargaggoonni ola deemuun karaa seeraan alaan biyya hambaa deeman kun obboleessa koo kanarraatii seenaa isaa dhaga'anii utuu barumsa argatanii gaariidhas jedhe. Egaa seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e seenessa koo kanaa yoon goolabu dargaggoonni booruu carraaqqannee biyya keenya keessatti of jijjiiruu dandeenyu godaansa seeraan alaatiin biyyaa baasanii abjuu keessan of jalaa karaatti hambisiinaan dhaamsa kooti. Seenessa koo har'aa seenaa dhugaa irratti hundaa'e goolabeetiin jira. Geechoon Waaqu wayyaan tureen.